harma murtee harka jirtee ninda gaddeessitee katee boolla qottee fittiina kaaftee dhalootaaf dabartee. So there was a regime there, you know, that attacks our people. It's currently going on right now, but it escalated right now. Back when my parents left, it wasn't as bad. My father's father was killed by the government, so, you know, for his own protection, he fled. Well, I really don't want to stay in Minnesota after I finish my degree and get my bachelor's or master's or doctor's, or I don't know how far yet. And then I finally want to go back and help my people back home, like my family. Iskander Yusuf is an Oromo native of St. Paul, Minnesota, USA, who is a lifelong student of knowledge and an inspiring intellectual. He received his Bachelor of Arts in Communication Studies from University of Minnesota Twin Cities and has recently received his Master of Arts in Multicultural College Teaching and Learning from the same university. Some of his areas of research and evaluation include mentorship, black males, first-generation scholars, culturally congruent practices, problem-based approach to historical inquiry, and post-secondary student development. He strongly believes in cultivating our next generation of youth and guiding them towards a prosperous future. Welcome, Iskander. Well, for starters, I was born and raised in St. Paul, Minnesota. My parents are both from Oromia, and I'm the oldest of 4 siblings. And I am also a student at Metropolitan State University, where I am currently studying chemistry. And I'm also the Student Senate President at Metropolitan State University. And I also sit on the Board of Directors for Students United, which is a statewide organization. ONN Oromia News Network. Kun qophii Oromiyaa kalees har'aaf boruuti. Qophiin Oromiyaa kalees har'aaf boru hayyoota ogummaa adda addaa horatan keessummeessuudhaan seenaa boonsaa uummanni Oromoo kalees hojjete akkasumas haala har'a keessa jiruu fi hegeree boruu irratti xiyyeeffatee kan hojjetu. Akka saayinsiin yookaan beekumsi ammayyaa ragaa bahetti hundeen ilma namaa gaafa Afrikaati. Oromiyaa. Gaafa Afrikaa keessatti uummanni qubsuma lafaatiin akkasumas lakkoofsa nama ilmoo namaatiin illee hangafa Oromoo ta'uun beekamaadha. Qaroominni dagaaginni addunyaa kanarra har'a arginu kun bakka ilmoon namaa calqaba irraa maddite irraa ka'a jennee amanna. Kunis gaafa Afrikaa naannoo uummanni Oromoo jiraatu ta'uun shakkii takkallee hin qabu. Kanaaf ragaan sirna gadaa. Sirni gadaa olaantummaa uummataa, walqixxummaa lammiilee, kabajaa seeraa buluu irratti kan xiyyeeffate tahee sirna ijaara. Addunyaan illee sirni kun seenaa ilma namaa keessatti yeroo duraati qaroomina ilma namaatiif ragaa kabahee tahuu dhugoomfachuun sadarkaa addunyaatti yuuniskoon yookaan qaamni mootummoota gamtoomanii galmeessee kunuunsaan addaa ilmaan namaan maraan akka godhamuuf akeekkachiiseera. Seenaa boonsaa uummanni Oromoo ilmaan namaa maraaf gumaacha kana irratti hirkachuudhaan haala har'a keessa jiru xiinxalluuf hubachuun hegeree boruu Oromiyaa walab ummata bilisaa fi mootummaa birmaduu ijaarachuu irratti xiyyeeffannee hojjenna. Nu waliin turaan affeerraa keenya ulfaadhaa jiraadhaa. Ijoollee biyya keenya geerargeerannaa jettu meeka'ee geerarurre dhaamsa dabarfadurre sabab sababiitima
sababiin himee ijoollee xiqqaannaa dhaggeeffadha guddaannaa qalbeeffadha sababiin bunan filoo ijoollee jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaanuu galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate kan kaleessaatu jennu narras nu tobbaafate maluma madaan gorsa amma gaataaf yaadate Yagarreen biyya keenya yaa walalii biyyaa jargo hangafta abbootii keenya korma seetti galleere waggaa bara dheeraadhaaf koloo seetti galleere akkuma namaa qonnee keenya maaf badee laata warra beelaas maaf taane meekuma namaa lollee mirga keenyas maaf dhabne nu maal yakkine laata nu maal yakkine laata Gagurree onsee taane bookeen nutti galteeka ilmaada beesaa taane ilmooda beesaa taane gadeen nutti dabteeka dinnichi baasaa bade lafa keessa toofa namni biyya isaa lolle kana jeesee dibannee numa keessa tuufafa ani soonan ijjeera haati taatinnoo taatulle meeni soonan ajjeessa shaniif jaa taatulle 11 taatulle Arma murtee harka jirtee nindagadde seetee katee boolla qottee fiddiina kaaftee dhalootaaf dabartee qayroon sitti.